Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Amantaa keessaniif eenyummaan keessan kan wal jalaa isin hin rukunne abbootiin gadaa, abboonni hundi keessanuu yeroo kanatti sagalee isa dhugaa anyaatee namaa sifaa'u kan nama hin ganne sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaaf kan asitti walitti qabamtan hundi keessanuu akkam ooltanii. Ameen. Waaqeffamuun kabajni ulfinni kan isaa kan ta'e kan nu uume araara isaatiin yeroo kana kan nu laate akka namaatti akka jiran daa'imummaa isaatii kaasee haga ammaatitti hunduu yommuu nu dagatu kan nu hin daganne waan nu barbaachisu kan nu laatu qaama keenya kan asiin ga'ee nu guddisee nu kunuunse Waaqaan Waaqayyoo kan galatoomee nuuf haa ta'u. Egaa dhugumatti sirni akkanaa akka amanaa ortodoksiitti diriiruu qaba. Ortodoksummaan barumsa fi jireenya hafuuraan kan guddatanidha. Wacaan qofan ta'u hololaanis amantaa keenyan itti fufuu hin dandeenyu. Waan kana ta'eef sirna akkasii diriirsuudhaan hawaasni ijoolleen mana amantaa tasgabbaanii sagalee Waaqayyoo akka dhagahan, Waaqa isaanii akka baran, diina isaanii akka injifataniif sirni akkanaatiin wal arguu keenyaaf maqaan Waaqaa kan galatoomee nuuf haa ta'u. Mata dureen barumsa kootii nuti Kiristoos isa fannifame lallabnaa. Na waliin jettu keessoo keessanitti caqasaatii ana wajjiniin jenna. Nuti jedhame nagaamu. Nuti Kiristoos isa fannifame ni lallabnaa. እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። jechi kun of keessatti waa lama qaba. Inni tokko Kiristoos inni hin fannifamne jiraayii kan addunyaan lallabuu dandeessu. Inni tokko immoo nuti kan lallabnu isa fannifame, isa oolmaa guyyaa jimaataa uumama hundaaf fannoorra oolee addunyaa fayyisaa jedhamee waamamu. Madahani alam isa jen kan isa lallaban ni jiru, kan isa hin lallabne ni jiru. Kanaaf xiyyeeffannoodhaan haadholeen keenya yeroo hammiin wayii sammuu isaaniitti dhufu sagaleen taane yoo dhagahan ani biqila maaramiin daakaa jedhu miti. Wanti ta'e hammeen wayii akka isaaniitti dhufne nus yeroo ammaa kana qalbii keenya sassaabbannee barumsi kun barumsa bu'uuraati. Manni amantaa teenya kan ijaaramte barumsa kanarratti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'ootaan namoonni anaan eenyu jedhu yommuu jedhee gaafatu deebiin isaan laataniif qulqulluun Phexros maal jedhee deebise? Ati Kiristoos jiraataa bara baraa ilma Waaqayyoodha jedhee laateef. Bu'uura kanaan maal jedheen Kiristoos Phexrosiin, Phexros ati kattaadha, mana amantaa koo sirrattan ijaaraa, balballi Si'oolis hin dandeessu jedhee kan itti labse barumsa kanarratti dhaabatti manni amantaa. Manni kiristaanaa kan ijaaramtu lafarratti miti maatii Waaqayyo. Manni amantaa kan ijaaramtu haasaa fi hololorratti miti. Manni amantaa kan ijaaramtu bu'uura mana amantaa kan ta'e barumsa waldi waahid isa jedhu, isa Yesuus Kiristoosin ijaan argaa ilma Waaqaati jedhu, isa bifa namaatiin ilaalaa ati Waaqa jedhanii ragaa bahanidha. Kana ragaa bahuudhaaf sammuu mana buleen qalbiidhaan Waaqayyo nu gargaaree qalbeeffachuu waan qabnuuf kana isinii kaasa. Egaa barumsi kun barumsa bu'uuraati yoon isiniin jedhu barumsicha bareessuuf otoo hin ta'in dhugaatu kan. Nullee yoomiyyuu taanaan kan nu keessaa baduun qabne
barumsa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos eenyu ta'uusaa itti barru qabu. Barri ammaa kun akkuma beektan muddee 7 kaasee haga 28tti sanbattoonni dhufan hundinuu maggaasa adda addaa qabu. Isaan keessaa guyyaan har'aa guyyaa isa sibkat jennu isa lallaba jedhamee waamamuudha. Guyyaan kun guyyaa kanaan ayyaanota xixiqqoo gooftaa Yesuus Kiristoos keessaa isa tokko har'a ayyaaneffama. Guyyaan kun guyyaa ayyaana guddaati. Guyyaa ayyaana gooftaa Yesuus Kiristoos ittiin waaqeffamu itti kabajamu keessaa guyyaan kun guyyaa isa tokkodha. Kanaaf manni amantaa kana guyyaa sanbata kanaan sanbata gaafa muddee 7 haga 13 jiraniin sibkat jettee lallaba jettee waamti. Maaltu lallabama jettanii akkan gaafanne raajoonni bara durii abboonni keenya Isaayyaas boqonnaa 64 lakkoofsa 1 irratti yaa Waaqayyo samii tarsaasii bu'ii tulluuwwanis haa kirkiranii yaa Waaq maaloo nama ta'ii dhaladhu jedhanii kan ittiin kadhatan. Abbaan keenya Daawitis yaa Waaqayyo irree kee samiirraa nu ergi samiirraa gadi bu'ii nu fayyisi jedhanii kan ittiin labsatan kan ittiin lallaban waan ta'eef manni amantaas guyyaa har'aa kana guyyaa lallaba jetteet lallabni immoo hawaasaaf lallabni immoo amanaadhaaf akka qaqqabutti waan nuti lallabuu qabnu immoo yaadachiisuudhaan haala kanaan sirna tumamee tumaa jirra. Sirna tumame sana labsaa jirra malee haaraa isiniin tumu. Waan kana ta'eef kitaabni qulqulluu abboonni keenya waan nuti lallabuu qabnu nutti maniiru. Qulqulluun Phaawulos ergaasaa isa Qorontosiif erge isa tokkoffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 23 irratti nuti Kiristoos isa fannifame ni lallabna jedhaniiru. Nus kan lallabnu oduu biraa isinitti himnu. Manni amantaa waan qabduun hundayyuu kan lallabdu Yesuus Kiristoos qofa. Waa'ee qulqullootaa yoo dubbatte waa'ee Yesuus dubbachuu ishiiti. Waa'ee dubroo Maariyaam yoo dubbatte waa'ee Yesuus dubbachuu ishiiti. Waa'ee qulqulluu Gabri'eel yoo dubbatte waa'ee Yesuus dubbachuu ishiiti. Bahaa galli ishii calqabbiif xumni ishii hundinuu kan ishiin lallabdu Yesuus Kiristoos qofa. Egaa Yesuus Kiristoos lallabna yemmuu jennu lallaba jechuun maal jechuudha? Lallaba jechuun ergaa Waaqayyo kara ummata Waaqayyootti dabarsu jechuudha. Labsii Waaqayyo tumate hawaasa isaatitti gahuu jechuudha. Mootummaan yemmuu labsii labsatu namni dhaga'es dhaga'uu baatus isaaf garoo isaa miti. Yoo barbaadan dhagaa yoo barbaadan dhaga'uu baatus yakka hojjechuun seeraan beekurraa nama oolchuu jedha. Isin dhageessanis dhaga'uu baattanis bartanis baruu baattanis mootummaadhaaf geroo isaa miti. Yoo barbaadan baradhaa yoo barbaadan dubbisaa kana laallatu. Seerri addunyaa kanaa maal jedha? Seeraan beekuun itti gaafatamummaa jala maal laman godhu? Eenyu jedhe? Seera biyya lafaati. Seerri samii immoo dhaga'uus baattanis lallabni Waaqayyo labsiin isaa maal akka ta'e labsuun gahee mana amantaati. Bakka buutuun isaa ishiidha kan kana labsu. Fedhiin Waaqayyo maal akka ta'e yaanni Waaqayyo maal akka ta'e kaayyoon Waaqayyo maal akka ta'e nutti himuu kan qabu ishiidha. Kanaaf lallaba jechuun arrabsoo jechuu miti. Lola labsuus miti. Hammeenyaaf gidiraa labsuus miti. Sanyummaa leellisuu miti. Labsiin sagalee Waaqayyo ummata Waaqayyoodhaaf. Waan Waaqayyo barbaadu, waan Waaqayyo ajaje sagalee isaa namootaaf. Anis biqila maaramiin daaka jedhamu maal inni waansa? Anatu ayyee suutuun jedheen itti humna horachaa deema. Kanaafis biqila maaramiin hin taane hundaaf biqila maaramii waamnee hin danda'amu miti. Waaqayyo hunda keenya waliin haa ta'u. Jirtuu garuu isin dhuguma
Okay. Tooftaa gaariidha garuu hin daddabalina kana booda wayyu yeroo keenya nu jalaa nyaata jarri iddoo biraa jiran haleluyaa fi Yesuus Kiristoos gooftaadha jechuudhaan sa'aatii isaanii of jalaa gubuu jedhanii walamatu. Nus akkasa ililtee fi cibcabaadhaan jarri keenyas wal shawwadaa jiru jedhamaa jirtu. Waan amatamtanin isinitti mana faana jirtu miti. Acabacabuutti dagachaa jirtu. Dhiisaa inni ganaa gaafa nuti harka waliin rukunnu ganaadha amma hin qaqqabne. Ganaa mimmaan fuula keenya irraan qorre. Yaa ta'u lallabuu jechuun labsii sagalee Waaqayyoo ummata Waaqayyoodhaan gahuu jechuudha. Malee wacuus miti. Malee oliif gadis deemanii oduu siyaasaa oduu addunyaa kanaa namaaf nama walitti buusuus miti. Kun hin ta'u. Kuni sagalee Waaqayyoo iddoo hin taanetti daldaluudhaaf kan deemaman malee kuni barumsaa miti. Egaa nuti Kiristoos isa fannifame lallabna. Kiristoos jechuun maal jechuudha? Kiristoos jechuun Waaqa nama barbaaja samiirraa bu'e. Kiristoos jechuun afaan Giriikiitiin fayyisaa jechuudha. Booji'aa jechuudha. Ilma namaa jireenya bara baraatiif kan qopheessuudha Yesuus Kiristoos. Kiristoos jedhamee kan waamamu isadha. Nus kan lallabnu Kiristoos ilaala. Qabxiin inni lammaffaa lallaba jechuun maal jechuudha adda baafadha. Kiristoos jechuun immoo fayyisaa jechuudha. Ilma namaa jireenya bara baraatiif kara mana isaa dhugaatitti kan deebisu jechuudha. Kan dibamee jechuudha. Moggaasaaf waa hunda kan of harkaa qabu. Aangoon kan isaa kan ta'e Kiristoos lallabna. Nama lallabuun hin danda'amu. Dirree gooftaa Yesuus Kiristoos teessoo isa dhugaarra iddoo araaraa kanarra dhaabbatanii waa'ee namaa faarsuun yakka. Kun lallabamuu qabu gooftaa Yesuus Kiristoos isa waaqa waaqolee ta'e isa gooftaa gooftotoo ta'e kan fakkaatu kan isa hin jiraanne yoomiyyuu taanaan uume kan bituu danda'u isa qofa. Isatu lallabamaa nuun jedha. Nuti jedhaniiru moo eenyu isaan nuti kan jedhan sun eenyu faadhaan nuyi kan jedhan እኛ ያሉን እነማን ናቸው? ቅዱሳን ቁልቁሎታቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለለበ ማቲው አቀዮ አርሳ ሰኤ ጎፍታ ኢየሱሲፍ ከን ኦፍ ኬኔ አዱኛ ከነ ከን ቱፈተን ጅሬኝ አዱኛ ከና ከን ጅበን ዋቃፍ ከን ካዲመተን ሁንዲኑ ቁልቁሎት ኒሳን ኑ ይጀደኒ ዋመም ኤጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ከለለበሙ አነከክያፍ ነሞተ ደደቦት አሩቶን ተይን ኢሳን አፋን ወርቄ ጀደመን ከን ዮሐንስ አፋን ወርቄ ከን አትናቴዎስ ከን ጎርጎሪዮስ ከን ቅዱስ ጴጥሮስ ከን ቁልቁሉም ጳውሎስ ቁልቁሎኒ ከለለበኒዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ቢታረት አመዳንዲረት አኩማ አርጊተን ከን ዱቢ ሃለንታኔን ኢየሱስ ክርስቶስ ከበዝናዳን ጥቄሳ ከንጅረኒ ሚት ቁልቁሎታዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ጅሬኛኒስ አፋንኒስ ከለለበን ኢየሱስ ክርስቶስ ለለብና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎሰለ መጅራ ኢኒቶኮ ከንፈንፈሜዳ ኑቲ ከለለብኑ ኢሰፈንፈም ኢሰፈኖረ ጉያ ጅማታ ኦሌን ፈይስ ጅሬኛ በረበራ ከኑ ጎፈቺስ ኢኒ ጩበማ ፈካቴ ጩቡ ኢልማን ነማ ሁንደ ከንባት ኢኒ ጊዲራ ኢልማን ነማ ሁንደ ከንፉዳት ቶለ ጀዴ ከነጀጀም ilma namaa kan miila dhiqe teessoo isaatirraa ol jedhee teessoo isaarra kan nu teessis kabaja kan nu laat waan gaarii kan nu dhees foonnoo nu qophaa'e ofii isaatiif kan fudhate waan hamaa fi gidiraa hunda ofii isaatiif baattatee kara gaara qaraaniyooti kan imale nuti finfinneedha karana dhufuun gaara nutti ta'a. Gaara heddu nu jalaa jigseera nuti jireenya keenyatu gaara nutti ta'e inni gaara tabba heddu nu jalaa burkuteesse daandii hunda nu sirreesseera yaanni laphee keenya garuu gaara nutti ta'e nama meeqatu kana mo'achuu dadhabee injifatama seetan namoota hedduutu waa xixiqqaan nu injifattee waan xiqqoodhaan gufannee gaarri meeqa nu jalaa siqee otoo jiru gaarri meeqa nu sokkee otoo jiru nuti yaada xixiqqoof keessaa sukkisuu dadhabne yaada xixiqqoo mo'achuu dadhabne fedhii foonii keenya injifachuu dadhabne maatii waaqayyo
namni ka Yesuus Kiristoos isa fannifame lallabna. Maaliif Kiristoos inni hin fannifamne addunyaa kanatti lallabamaa jira. Siyaasaan lallabamaa jira. Filosoofii addunyaan kun gaggeessituun, jireenya addunyaan kun ittiin jiraachaa jiruun, kan biraa haafuuti fiilmoota adda addaatiin kubbaa miilaa nuti sa'aatii 24 ija keenya babaasnee ilaaluutiin addunyaa kana keessatti Kiristoos inni hin fannifamne, inni homaa ittiin baasne, inni hin dadhabne sun addunyaa kanatti lallabamaa jira. Kiristoos inni fannifame garuu namni isa yaadachaa hin jiru. Maatii Waaqayyo kanaaf ka qulqulluun Phaawulos Kiristoos isa fannifamee fi isa hin fannifamne, Kiristoos isa maaramiin hammattee fi isa maaramiin hin beekne, Kiristoos isa Gabri'eel lallabne sana lallabna nuti, Kiristoos isa haaraa miti, isa hin fannifamne otoo hin ta'in isa fannoorra oole san dubroo maaramiin kan hammatte, isa Qaraaniyooti argine san isa immoo Beetlihemitti jilbiiffanneef, isa maaramiin harkaa qabdu isa hoosistu, addunyaa guutuu galuun kan jiraachisu, addunyaa guutuu kophaa kan sooru Yesuus Kiristoos isa kana lallabna nuti. Fannifamuu isaatiif dhalachuu isaa kan beeknu, isa maaramii waliin argaa waan gaarii isaaf dhiyeessinu, aarsaa kan isaaf malu Yesuus Kiristoos isa fannifame lallabna. Maaliif addunyaan amma kan lallabaa jirtu kama akka ta'e isinuu adda baafadha. Jireenyumti addunyaa kanaa maaliin gaggeeffamaa jira? Hawaasa qaroome jedhamee biyya laalamu kana keessatti addunyaan mee amma yaada qaroominaa ni gaggeeffamaa kan jirtu. Yaada qaroominaa isin akka barbaadanitti ka. Modern theory kan jedhamu ni jira miti. Post modern immoo kan jedhamu jirame. Addunyaan waan baay'ee amma kan gaggeessaa jirtu Yesuus Kiristoos kan hin fannifamneedha yoon isiniin jedhu. Saayinsii nuti barachaa dhufne maallu nutti barsiisaa ture. Anamma jiru maal nutti maa jira. Namoonni barataniiru qaroomaniiru jennee kaasnu sun maal of harkaa qabu. Maal jechaa jiru jettanii sakattaa. Yesuus isa hin fannifamne gosa adda addaatiin lallaba. Kan isa lallabuus immoo lallaboonni isaa asii lakkoofsi isaa takka lamaa miti. Nuti garuu Yesuus Kiristoos lallabna. Nuti kan jedhaman mana amantaa keessatti jireenya hafuurawaa shaakalaa kan jiran, Yesuus Kiristoos barachuudhaaf akkasitti kan ta'an, obsaan kan jiraatan, jireenya biyya lafaa kana keessatti qoroomsa hedduu wajjiniin kan takaran, kan kufan kan ka'an, injifachuudhaaf kan tattaafatanidha nuyi kan jedhaman. Waan kana ta'eef nuti Kiristoos isa fannifame lallabna. Addunyaan immoo afuuranis afuuraan alas, afuuranis afuura kan hin taaneenis barumsa idileetinis Kiristoos isa fannifamne lallabdi. Nuti garuu isa fannifame lallabna. Inni hin fannifamne kun abboonni keenya raajoon akkuma sile kaasne kootu bu'ii nu fayyisi jedhanii faarsaa Daawit faaruu 143 irratti kan isa waamaa turan. Kiristoos isa fannifame lallabna. Lallaba jechuun hojii manaa isa angafaa amantootaaf gooftaan Yesuus Kiristoos kennedha. Wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 15 irratti wangeela uumama hundaaf lallabaa jedhamneerra. Wangeeli uumama hundaaf, nama qofaafi miti. Wangeela nama hundaafuu ta'uu kan afee uumama hundaafu. Namni wangeela barate taanaan uumaman balleessu. Uumamni hundinuu sagalee Waaqayyoo barachuu qabu. Ergamni mana amantaas kaayyoon manni amantaa itti bu'uureffatees gamoo gurguddaa kana akka nu ijaartu qofaa miti. Of akka ijaaru. Of ijaaruu kan dandeenyu immoo sagalee Waaqayyootiin. Gaafa sagalee Waaqayyootiin guddachaa deemnu waan baay'eedhaan guddan. Wangeela uumama hundaafu, ilma namaa hundaafu lallabamuun dirqama, ajaja gooftaa Yesuus Kiristoos. Garuu bara dhumaatti jedha qulqulluun Phaawulos ilma isaa Xiimotewosiif isa lammaffaarratti ergeen yoo dandeessan yaadannoo qabadha. Asirratti maal jedha?
Ximootiyoos lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 2 haga 5tti jecha isaa lallabaa yeroodhaanis yeroodhaan alas cimaa ta'a. Yeroo barumsa jireenyaa itti argatan hin obsine ni dhufa. Yeroo barumsa jireenyaa dhaga'uudhaaf namni hin barbaanne ni dhufa. Yeroo barumsa dhugaa dhaga'uudhaaf carraan akkasii diriiree dunkaanni teessoon qophaa'ee itti dhaga'uu dhiisuu dandeenyu ni dhufa. Barri carraa akkasii itti argachuu hin danda'amne ni dhufa maatii Waaqayyo. Amma isin waa xiqqoo kaffaltanii karana imaltanii jirtu ta'a. Boru iftaan wanta Waaqa malee nuti hin beeknu. Kitaabni qulqulluu garuu maal jedha? Yeroodhaanis yeroodhaan alas cimaa ta'a. Obsaa. Maaliif yeroo barumsa isa jireenya namaa laatu barumsi baay'ee jira addunyaa kana keessa. Barumsa isa dhugaa namaa laatu, isa jireenya namaa laatu barri ittiin obsanii dhaggeeffachuu hin dandeenye ni dhufa. Ammallee mee jala bultii isaa jala jirra. Namni yeroo baay'ee kadhatamee miila irratti kufee maaloo sagalee Waaqayyoo dhagahi jedhamnee kadhatamaa jirra. Hin guyyoominaa. Barri beelaalii dhufa jedha Hooseen. Barri namoonni sagalee Waaqayyootti beelahan, barri namoonni dhugaatti beelahan, namoonni bara isaan waan nyaatamu isa dhugaa, waan dandamamu isa dhugaa dhaban sana ni dhufa jedheet raajeeffateera maatii Waaqayyo. Kanaaf barumsa jireenyaa barri itti argachuudhaaf namoonni hin obsine ni dhufa. Ati garuu wangeela lallabuu hojii koo taasifadhu jedha. Maal nu galche naan hin jedhinaa dubartoota. Maal nu galche naan hin jedhinaa isin maatii Waaqayyo. Hundi keenya lallabdoota. Dubartoota caala kan Yesuus Kiristoos lallabu hin jiru. Luboonni nan dhagayin malee isin caala lallabaan hin jiru. Qamisii waan uffanneef seetanii. Isin mee magaala keessa gaafa naxalaa keessan akkanatti fannoo fakkeeffattanii deemtan isin caala lallabaan jira. Akkatti isin irraa bareedu. Isin Yesuus Kiristoos isa dhugaa lallabdu. Kanaaf ka wangeela lallabuu hojii kee taasifadhu. Lakkina laallatuun jedhina. Lallabaa wangeelaa mana amantaa kana qofaa miti dubbiin. Namni amane taanaan hundinuu Kiristoos lallabuun dirqama itti ta'a. Kiristoos barri hojii namoonni jireenya itti argachuu danda'an barumsa dhugaa itti obsuu hin dandeenye ni dhufa waan ta'eef hundi keenya lallaboota ta'uu qabna. Lallabuu jechuun jireenyaan agarsiisudha. Dhugaa Waaqayyoo namoota soba keessa jiraniif garba sobaa ta'anii fedhii seexanaa jalatti bitamanii kan jiraniif isaan bilisa baasuu jechuudha. Kiristoos isa dhugaa lallabne taanaan addunyaan nagaa horatti. Amma nagaa kan hin arganne addunyaan kunis karan taanetti kan deemte. Kanaaf maatii Waaqayyo hundi keenya Yesuus Kiristoos lallabuudhaaf ajajni nu laatameera. Ergaa Phaawulos kara Roomeetti erge boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irratti namni laphee isaatiin ookiif onneedhaan amanee ni dhugoomaani ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃል በአፉ መስክሮ ይድናል። namni afaan isaatiin ragaa bahee ni fayya. Fayyuudhaaf ragaa bahuu, fayyuudhaaf Yesuus Kiristoos lallabuu nurraa eegama. Kan lallabnu sun kan onnee irraa hafe ta'uu qaba. Laphee keenya irraa kan bahu yeroo baay'ee jireenya hafuurawaa keenya keessatti gubbaarraa kara keessatti deeman malee keessaa ol hin bahu. Qulqulloonni gaafa isaan raajii hojjetan qulqulluun Phaawulos gaadiddiinsaa kan akkasitti raajii hojjechaa ture kafana isaatiif keessi isaatu ol ba'e. Amma nuti keessa keenya otoo hin ta'in ala keenyatu amanaa ta'e. Carqii keenyatu amanaa ta'e. Uffata keenyatu, naxalaa keenyatu, kaabbaa keenyatu, qamisii keenyatu amanaadha malee nu keessi keenya amanaa miti. Nan sobe. Amma hundi keenya otoo of ilaalle naxalaa nurra jiru wayyamoo keessa keenya laphee jirutu isa kamtu amanaadha. Isa kamtu Waaqayyootti dhiyoodha. Isa kamtu gubbaarra kan jiru moo keessa kan jiru. Otoo keessa jiraatemmaa keessa waan gaarii burqa. Humnatu burqa, hafuura burqa. Jireenya dhugaatu burqa. Gaafa jireenya dhugaa burqu kan alaatiif ni ta'a. Han alaammaa alumame kan keessa gaafa humna horate
keessi keenya gaafa amanaadhaan gaafa jireenya hafuuraatiin guddachaa deemnu wanni hunduu nu sirrachaa deema maatii Waaqayyo. Kanaaf kaa qulqulluun Phaawulos namni laphee isaatiin amanee afaan isaatiin ragaa bahee ni fayya. Fayyuudhaaf ragaa bahuu qabdu. Hawaasa keessaniif, ollaa keessaniif, maatii keessaniif, dubartoota abbaa manaa keessaniif, dhiironni immoo haadha manaa keessaniif, jireenya keessan biyya lafaa keessatti ollaa keessaniif, ijoollee keessaniif qaqqabuudhaaf fayyisuu qabna maatii Waaqayyo. Maaloo tokkoon ibidda keessaa baasaa fayyisaa jedhamne rabe. Qulqulluun Phaawulos namni afaan isaatiin ragaa bahee ni fayyaa. Laphee isaatiin amanee ni fayyaa. Isinis lapheedhaan amanaa. Fakkeessuudhaanii miti. Dhugaatti amanaa maaltu ta'a? Mee laftaa gaggaragartu amanaa. Mee seexan na injifatamu amanaa. Mee addunyaan kun hafayyitu amanaa. Otoo nuti addunyaan kun harka keenya irra jirti. Amantanis amanuu baattanis. Iddoo baay'ee namoonni balbala hedduu rukutaniiru. Dubbiin hin taane. Gaafa amanaa keenya ta'an, gaafa balbala kana rukutan waa baay'ee isaanis sirrachaa jira. Addunyaan kunumtu biyya Iraan keessan argine namoonni yeroo hedduu sagadaa amanaa turan sun balballi banamaa fididee gaafa amantaa ortodoksiitti deebi'an wanni hunduu isaanis sirrachaa jira. Nuti garuu akka qoosaatti ilaalla. Biyyuma Ameerikaatti illee hin gadda kan mo'ate eenyunni Ameerikaatti kan injifate pirezidaantiin amma Trump makiinaa isa guddaa sana abeet eenyutu mo'ate? Haadholee dhageessanii quba qabduusin xoosii keessanaa bahu keessan waa meeqa jira kanaa waa'ee Trump yaaddu. Trump kun garuu maal godhe seetan duratti mana gaafa isaan injifatan kan kakuusaan raawwachiisu qeesii pheenxeeti paastariidha. Yookiif immoo kaatolikii. Yoo pheenxeen hin jiraanne immoo inni lammaffaa eenyutu waamama? Abeet kaatolikiin waamama. Amma garuu bara ammaa kana Trump maal godhe seete isa qeesii ortodoksii fudhatee misiraasaa keessatti isa wajjin akka kadhatuuf taasifate. Nafaana jirtu miti. Amma yoo nuti jabaanne kan akka Trumpis masaraa iddoo kamittuu qeesonni keenya akka jiraatan barbaanna. Isaanis qeesii ta'uu qabu. Tokko qeesii ta'uu dhiisee immoo ani jara duuba kooti walitti nannaqinaa ani hin jenne garuu namoonni hin taane jiraachuu danda'u maaltu beeka mitiire wayyuu abeet isin hin galchu ana jara walitti nannaqxanii ofii keessanii callistu ani hin jenne isaanis qeesonni keenya immoo masaraatti nu barbaachisu waammannas hin seennas inni guddaan Kiristoos laphee keessin amannee ragaa baanee ni fayyina. Kiristoos fakkaachuun bifa hedduudhaan Kiristoos kan lallabamu jecha qofaanii miti. Amanuudhaan hojii keenyaan Kiristoos mannitu waan qabdu hundiyyuu Kiristoos lallabdi. Waa hunda ishiitiin waan qabdu hundaanuu kan lallabdu Yesuus Kiristoos. Dibbee kana laaltan taanaan Kiristoos lallaba. Laalaa jirtu dibbee kana eenyutu ollaa qaba mee raggaasaa dibbee kana ol qabe. Dibbeen kun hin dubbatu garuu Kiristoos lallaba. Kan isin ajaa'ibu mee laala dibbee kanarratti amma carqiin jira. Carqiin Yesuus Kiristoos uffatee ture gaafa fannifamu. Ittaansee immoo sararri kun immoo Yesuus Kiristoos kan inni rukutame romboombii irratti jarri kun irratti rukuchaa kan ture sana agarsiisa. Asiin kan rukutanii achiin kan rukutan fakkii kun garuu nuti birig gooneetuma akka nu bareeduuf akkasii miti. Rukutamuu kabalamuu isaa yaadachuudhaan. Kun immoo kan morma irratti kaawwatan sana mormarri kaanii asiin darbatu achiin darbatu asiin butu achiin rukutu wanti nuti qabnu hundinuu ulfaadhu maaramiin siyaa dhaabbattu ol kaa'e. Waan nuti qabnu hundinuu Yesuus Kiristoos lallaba. Uffannaan keessan Yesuus Kiristoos lallaba. Haasaan keessan Yesuus Kiristoos lallaba. Mallattoon isin mallatteessitan Yesuus Kiristoos lallaba. Yesuus Kiristoos fannoo achirra laaltan taanaan Yesuus Kiristoos lallaba. Fannoon abboonni keenya qabatanii deeman Yesuus Kiristoos lallaba. Wanti nuti qabanne hundinuu jaalattanis jibbitanis Yesuus lallaba. Gochaanis jechaanis. Kanaaf ka jireenya keenya biyya lafaa laalanii namoonni hedduun akka amananiif jireenyi biyya lafaa keessatti fakkii ta'aa jedhe. Ifni keessan biyya lafaa kanarratti haa ifu
wangeela Maatiyos boqonnaa 5 irratti isin soogidda biyya lafaati isin ifa addunyaati jireenyaan addunyaa kana ibsuu kan nurraa eegamu maatii Waaqayyo itti gaafatamummaa guddaa qabdu cubbuullee hojjechuu baattan ummata keessaniif hin qaqqabne taana Waaqa wajjin wallolla jireenyaan hin fakkaanne taana qulqulluun Phaawulos maal jedhe seetan ergaasaa Qorontosiif erge boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti akkan ani Kiristoos fakkaadhutti isinillee ana fakkaadhaa jedhe fakkeenya gaarii ollaa gaarii ollaa barbaadamu ollaa jaalatamu maatii keessatti maatii dhageettii qabu maatii eessana jalaa deeme isa waliin jiraachuu naa wayya jedhamne barbaadamu ta'uu qabna maaliif isin soogidda biyya lafaati iddoo isin jirattanitti hundinuu mi'aadha hundinuu wal jaalata soogiddi sun kan barbaachisu ittoon sun gaafa danfee jedhu ibidda san keessatti xabi jedha isinis jireenya namaa keessatti danfa nama yaaddessaa jiru ibidda nama gubaa jiru jireenya biyya lafaa nama yaaddessaa jiru kana keessatti isin waan Kiristoos lallabdanitti soogidda ta'a addunyaa dukkanaan marfamtee sobaan waan hundi ishii bitaa itti ta'ee jiraachuu kana keessatti addunyaa wanni hundinuu abdii nama kuchisiisu kana keessatti isin abdii tora wanti baay'ee namatti mi'aawuu dhiisuu danda'a hadhaa ta'aa jira jireenyi isinitti ulfaachuu danda'a jiraatu garuu isin nama gooftaa Yesuus Kiristoos qabdan mee isin kan eebbisan an eebbaa ta'u wanti isin harkaa qabdan sun hundaaf ta'uu danda'ame yoo amanne taanaan nyaata daa'ima mucaa tokko Kiristoos nyaata inni qabatee akkuma isin ijoollee keessan mana barumsatti nyaata isaanii saahinaa hiitanii ergitanitti daa'imta Yesuus hordofu tokko keessatti haati isaa nyaata hiitee fi gaggeessite nyaanni isaa namoota 60,000 lakkaa'aniif qubsee irraa hafe wanti isin harkaa qabdan maali isin eebbifamu hunda qubsuu kan danda'u harkaa qabdu yaadda'inaa hin waakkatinaas waa hunda kan qabu Waaqayyootti namni bulu akkamittaan hiyyeessa jedha dureessa ta'e Waaqayyootti kan amanu addunyaan kun jiraattes jiraattuu baattes addunyaa kanaa oli meenuti jiraatota biyya samiitii jedhamneer kan tsoomnuuf kanaafi jireenya bara argachuudhaaf amma yoo tsoomne maal qaba jireenya addunyaa kanaa dhiisnee tuffanne isa dhugaa argan isa sobaa dhiisnee isa dhugaa isa darbu dhiisnee isa darbin isa biyya lafaa dhiisnee samii yoo arganne maaltu nutti qarta kanaaf ka jireenya keenya keessatti Yesuus Kiristoos lallabuun dirqama inni waa baay'eedhaan nu lallabeera miila keenya dhiqee nu lallabe iddoo inni taa'urraa ka'eet isa teechisee nu miila keenya nu dhiqe duuka boota wangeela Yohaannis boqonnaa 13 irratti yaadattani kanaaf mee anarraa baradhaa kan jedhe isarraa baran isarraa waa baay'ee arginee isarraa waan baay'ee barannee jireenya isaatiin jiraachuudhaaf Yesuus Kiristoos lallabuun nurraa eegama egaa gochaanis jechaanis yommuu jennu Yesuus Kiristoos gochaan eenyu jennee lallabna waaqa waaqotaati jechaan sagaleedhaan barumsaan Yesuus Kiristoos waaqadha bara ammaa kana keessatti namoonni baay'ee raafamaa jirra hunduu akka kunoo asiinis nu darbata isin Yesuus lallabdanii nuun jedhu kan namni namaan jedhu dhiisaa yaadda'inaa isinumtu maal jechaa jirtu Yesuus Kiristoositti akkamitti amannaa jirra dhuguma Yesuus waaqadhaayi jedhanii namoota nu gaafataniif deebiin keenya maal fakkaata afaan guunnee otoon siqiqiin Yesuus Kiristoos waaqadha gooftaadha jennee ragaa bahuudhaaf jaalannees jibbinees humni nutti horuu jiraachuu qaba innis sagaleen Waaqayyo nu barsiifate kitaabni qulqulluu iddoo baay'eetti waa'ee waaqaa waa'ee waaqummaa gooftaa Yesuus Kiristoos nu barsiisa Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 13 irratti ati Kiristoos isa ilma waaqati jedheet Phexros ragaa bahe Phexrosinis kan kana si ibse hafuura qulqulluuti
fooniif dhiigaa miti jedhameera. Waa'ee Iyyesuus baruudhaaf hafuurri qulqulluun nu gargaaruu qaba. Iyyesuus yoo barbaadan eenyummaa isaa baruu yoo barbaadan dirqama gargaarsi hafuura qulqulluu nu barbaachisa. Hafuurri qulqulluun nu gargaaree taanaan akkasumatti boorahaa akkasumatti oliif gadi deemaa jiraanna malee isa dhugaa bira hin geenyu. Kanaaf akka inni nu gargaaruuf nutis nama hafuuraa ta'uu qabna. Gargaarsa hafuura qulqulluu argachuudhaaf nama hafuuraa ta'uu yommuu kana Iyyesuus Kiristoos eenyu akka ta'e ni barraa jechuudha. Iyyesuus Kiristoos eenyu akka ta'e baruudhaaf jaalannees jibbinees Iyyesuus Kiristoos gooftaadha jechuudhaaf hafuuraan jiraachuu jireenya dhugaadhaan deddeebi'uun nurraa eegama. Egaa ijaaramni mana kiristaanaas kan ishiin ijaaramte gooftaa Iyyesuus Kiristoos bu'uura godhachuudhaan. Iyyesuus Kiristoos irratti ijaaramte. Dubroo Maariyaam kan ishii hammatte sana, dubroo Maariyaam kan lallabde sana, wangeela Yohaannis boqonnaa lamatti illee waan inni isiniin jedhu raawwadhaa jette. Dubroo Maariyaam kan lallabde gooftaa Iyyesuus Kiristoos. Kan ishiin agarsiiste anaan hin jenne, ana dhagaa hin jenne, ani haadha waaqati jettee of hin tulle. Dubroo Maariyaam lallabduun ishiin dhugaa, ishiin inni hangafa taate sun maal jette? Waan inni isiniin jedhu dhagaa jette. Kiristoos isa dhagaa jettee nutti agarsiiste. Lallabdoonni isaan dhugaa akkasitti nu lallaban isaantu nutti hime. Kanaaf Iyyesuus Kiristoos inni fannifamee waaqadha. Yohaannis boqonnaa 1:1-3 irratti akkas jedha. Calqaba sagalee ture. Calqaba jecha ture. Jechi sunis waaqa bira ture. Jechichis waaquma ture jedhee nutti hima. Kanaaf jecha kan jedhame sun Iyyesuus Kiristoos waaqadha. Otoon siqiqin, otoo ofisi yaaddeessin afaan guuttanii Iyyesuus Kiristoos waaqadha. Waaqa qofaa miti. Iyyesuus Kiristoos waaqa qofaa miti yemmuun isiniin jedhu haala nuti barruun, haala nuti beekuu dandeenyu kitaaba qulqulluu keessatti iddoo baay'eetti waa'ee waaqummaan isaa labsameera. Raajii Isaayyaas boqonnaa 40:3-5 akkas jedha. Maal jedha seetan? Daandii Waaqayyoo mijeessaa, kabajaanis Waaqayyoon ni mul'ata, kan foon uffate hundinuu ni ilaala. Dhuguma eenyutu waaqa foon uffatee isa ilaaluu danda'a? Kanaaf Iyyesuus Kiristoos waaqadha yemmuu jennu daandii isaa akka mijatu daandii Waaqayyoo mijeessaadha. Kabajasaas kan foon uffate hundinuu ni ilaala kan jedhame sun wangeela Maatiyos boqonnaa 3:3 irratti maal jedha seetan? Gooftaa daandii gooftaa mijeessaadha kan jedhame kunoo jedheet raajiin kan raajeffame kan dubbatame san Yohaannis cuuphaan dhugoomsee nutti himeera. Kan foon uffate hundinuu ni ilaala kan jedhame Waaqayyo foon uffate Iyyesuus Kiristoos ilaalameera. Kanaaf Iyyesuus Kiristoos waaqadha kan daandii isaa akka mijeeffatu, kan daandii isaa akka qajeelu. Dursa raajiin himatame inni immoo raajiidhaan booda kan dhufe Iyyesuus Kiristoos foon uffatee ilma namaa ta'ee dhufus inni waaqadha. Waan foon keenya uffateef hin tuffatamu. Waan foon keenya uffateef inni kadhataadha jedhamee hin hacaacamu. Iyyesuus Kiristoos waaqadha. Iyyesuus Kiristoos gooftaadha yemmuu jennu fedhii keenyanii miti. Waan isa jaalannuuf otoo hin ta'in raajiin waan raajeffamee dhugoomeef. Dhugoomni isaa immoo foon uffachuu isaatiin waan raawwatame. Egaa caqasa hedduu jiraachuus inni baay'ee keessaa baay'ee isaanii amma isinii kaasee fixuu hin danda'u. Garuu mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:18 irratti furtuun du'aa fi Si'ool ana harka jira jedha. Iyyesuus Kiristoos kana jedha. Furtuu Si'ool namoota galanuu danda'an du'a irratti murteessuu kan danda'u anadha. Ana harka jira jedhee kan dubbate san Iyyesuus Kiristoos furtuun Si'ool kan isa harka jirudha. Kan Si'ool qofa immoo otoo hin ta'in kakuu moofaa keessattis akkas jedhee raajeffamedha. Raajii Hosee boqonnaa 13
lakkoofsa 4 fi lakkoofsa 14 irratti Si'ool harka isaaniin booji'a, du'a irrattis isaaniin baraara. Yaa du'a balaan kee meerre, yaa Si'ool bilisummaan kee meerre jedheet irratti kolfa jechuudha. Iyesuus Kiristoos kan Si'ool injifachuu danda'u, kan du'a mo'uu danda'u Waaqa waan ta'eef raajiin duraan raajeffame sun dhugaa ba'uu isaa ittiin ilaalla. Egaa Iyesuus Kiristoos Waaqa waaqoteeti, gooftaa gooftoleeti. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 19 irratti akkas jedheet maqaa isaa kaasa Yohaannis. Iyesuus Kiristoosiin inni Waaqa waaqolee ta'uusaa, maqaan isaas gooftaa gooftolee ta'uusaa nu waama. Iyesuus Kiristoos Waaqa waaqoleeti, gooftaa gooftoleeti. Iyesuus akka amma biyya lafaa kanarratti Iyesuus gooftaadha jennee bira darbinuu miti. Iyesuus Kiristoos Waaqa waaqoleeti, gooftaa gooftotaati, mootii moototaati jedheet raajii mul'ata Yohaannis irratti kan mul'anni Yohaannis nutti himaa jiru. Iyesuus Kiristoos Waaqadha, Iyesuus Kiristoos gooftaadha. Kitaabni qulqulluus calqaba hanga dhumaatitti waan kana bareechee nu barsiisa. Iyesuus Kiristoos gooftaa ta'uusaa, Waaqa ta'uusaa ergaa Phaawulos kara Roomeetti erge boqonnaa 9 lakkoofsa 5 irratti Iyesuus Kiristoos gooftaadha jedha. Inni Iyesuus Kiristoos Waaqa bara baraati, yoomiyyuu kan inni nanqanne, kan ittiin dabalamneef inni bara baraan Waaqa jiraataa ta'ee kan jiraatu. Iyesuus Kiristoos Waaqadha. Iyesuus Kiristoos abbaa aangooti, abbaa murtiiti. Hundaafuu hojii isaa kan kennu isadha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 12 irratti hundaafuu gahee isaa, gatii isaa kan kennu anadha jedhe. Hunda keenyaafuu kan nu murteessu, kan nuttis murteessu isa waan ta'eef inni kadhataadha jedhanii namoonni isa hamatan Waaqayyo isaan yaadisu. Iyesuus Kiristoos abbaa aangooti, abbaa murteeti. Kanaaf kitaaba qulqulluu wangeela Maatiyos boqonnaa 25 irrattis re'eef hoolaadhaan fakkeessee hundaafuu kan adda baasu isa. Manshiin na harka jira, qamadiif sinaara adda baasuu kan danda'u isa. Iyesuus Kiristoos abbaa murtiiti. Abbaa murtii kanaaf kabaja kennuu qabna. Namoonni daandii irratti waan nutti wacaniif, waan hurrii nutti maraniif hin burjaaja'ina. Iyesuus Kiristoos lallabdi mana amantaa kun yoo jennu bareechuudhaaf otoo hin ta'in dhugaatu isa. Calqaba haga dhumaatitti halkaniif guyyaa isuma lallabdi. Yommuyyuu kaanaan sa'aatii 24 manni amantaa Iyesuus lallabdi. Har'a waan beluu ta'e, har'a Mikaa'eela, har'a Lidataadha, har'a maalidha jedhanii namootni guyyaa 30 namoota birootiif kennanii lallabu. Lakki guyyaan 30 kan Iyesuus Kiristoos. 30 san keessattuu kan yaadannu gooftaa Iyesuus Kiristoos. Waan qabnu hundaanuu yoomiyyuu kan lallabnu Iyesuus. Iyesuus lallabuudhaaf haara galfannaan qabdu manni amantaa. Iyesuus lallabuudhaaf boqonnaan hin jiraatu. Iyesuus lallabuudhaaf yoomiyyuu sa'aatii 24 halkanis kadhannaadhaan, guyyaas qiddaaseedhaan, galgalas kadhannaadhaan kan yaadattu Iyesuus Kiristoos. Isaan ala waa biraan qabdu. Kan waaqeffattus kan lallabdus isa. Waa'ee taabotaa yommuu kaasu taabota hunda irrattuu kan jiru maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoos. Jilbi hundinuu kan sagaduuf Iyesuus Kiristoosidha. Kan gooftaa jennee maqaan isaa taabota irratti barraa'ee kan jiru. Mana kana keessatti taabonni kan Gabri'eelitti kan jiru. Taabota kana irratti garuu kan barreeffame maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoos. Taabota kana irratti kan fooniif dhiigni qophaa'u kan Gabri'eelii miti. Gabri'eeliin foonaaf dhiigan qabu. Foon gooftaa Iyesuus Kiristoos. Guyyaa isin uftanii kadhannaa geggeessitan, abboonni kidaanii kan qaqqabsiisan, kan kadhatan waa'ee Iyesuus Kiristoos. Giddugalli keenya, dhumni keenyas calqabbiin keenyas Iyesuus Kiristoos yaadda'ina. Kanaaf ka qulqulluun Phaawulos nuti kan lallabnu Iyesuus Kiristoosidha. Kan lallabamu mana amantaa keessatti Iyesuus. Jireenyi keenya hundinuu kan lallabu Iyesuus. Yoo dhaabbannus kan lallabnu, yoo teenyus kan lallabnu, sammuu keenyattis kan lallabnu, waa hunda keenyaan aarsaa goonee kan lallabnu Iyesuus Kiristoos. Kitaabni kakuu haaraas kan moofaas kan nutti himu isa kan. Isaan hundinuu kanaaf guyyaan har'aa guyyaa lallabaa jettee manni amantaa sirna kan tumatti waa malee miti. Maaliif sirni kakuu moofaas
haaras kan lallabu Iyyasuus Kiristoos kan hin mul'anne sun haa mul'ate duraan nan laaltani Waaqayyo foon kan uffate hundinuu na ilaala kan jedhe sana kan dhugoomse foon uffatee dubroo Maariyaam irraa kan dhalate Iyyasuus Kiristoos Iyyasuus Kiristoos kan lallabe Gabri'eelidha kanaaf nus hin lallabne isin Iyyasuus Kiristoos kan Gabri'eelin lallabe lallabaa isa Maariyaamiin lallabde lallabaa isa Maariyaamiin nutti himte isa Maariyaamiin barsiiste sana barsiisa barumsa haaraan barbaadina barsiisonni gurguddoon hangafoon kan akka Gabri'eel gahu hin jiru kanaaf Iyyasuus Kiristoos yommuu dhalatu qorichi isinii dhalateera jedheen hime gooftaan Iyyasuus Kiristoos yommuu dhalatu tiksee horii tiksaa turan sanaan maal jedhe wangeela Luqaas boqonnaa 2 irratti kan raajichi Isaayyaas 45 irratti kan dubbate qorichi nuuf dhalate kan jedhe sana fuudhee tiksoota sanatti agarsiise qorichi isinii dhalateera jedheen Iyyasuus Kiristoos kan fannifame kan nu barsiise Gabri'eelidha Gabri'eelin kan barsiisu sun inni Iyyasuus isa fannifamedha nafaana jirtu kan Gabri'eelin hin beekne inni Iyyasuus hin fannifamnedha kan Maariyaamiin hin amanne kan Maariyaamiin hin labsine kan Maariyaamiin waan inni isiniin jedhu dhagahaa nuun hin jenne kan Maariyaamiin nutti hin barsiisne inni barumsa haaraadha kanaaf kan nuti barannu hangafoota kee qulqulloota irraa dubroo Maariyaam ergamaa Waaqayyo Gabri'eel irraa barannee nuti kan lallabnu Kiristoos isa fannifamedha gaafa dhalatus wangeela Luqaas wangeela Maatiyos boqonnaa 2 irratti kunoo nagaan isiniif haa ta'u jedhamee kan labsame ergamootaani gaafa du'e moo'ee ka'us maal jedheen nagaan isiniif haa ta'u jedhe kan du'e moo'ee kun Iyyasuus Kiristoos gaafa dhalatus gaafa du'e moo'ee ka'us kan lallabe ergamaa Waaqayyooti wangeela Maatiyos boqonnaa 28 irratti ilaala nuti ergamoota wajjin hariiroo kan uumne waan nu barsiifataniif waan daandii dhugaa nutti agarsiisan waan Iyyasuus isa fannifame nutti mul'isaniif isaan wajjin hariiroo uumne malee firummaa qabaannee miti Gabri'eeliif Mikaa'eela wajjin dhalannee miti sanyii tokko nu taasisu qabannee otoo hin ta'in isaan barsiisota keenya maatii Waaqayyo kanaaf isaan wajjin hariirraa qulqulloonni waan Iyyasuus nu barsiifatan isaan wajjin jiran firummaa addaa qabaannee miti kanaaf Iyyasuus Kiristoos kaleessas har'asisuma sana barumsa adda addaatiin hin booji'aminaa jedha ergaasaa kara Ibrootaaf erge irratti qulqulluun Phaawulos barumsa haaraa barumsa addisii ta'een barumsa guyyaa guyyaadhaan dhufuun hin fudhataminaa hin booji'aminaa Iyyasuus Kiristoos har'as ammas bara baraaf isuma sana Iyyasuus haaraan hin jiru Iyyasuus haaraan isa hin fannifamnedha inni fannifame taana Iyyasuus haaraa miti Iyyasuus isa dhugaa isa bara baraan wajjin jiraatu isa duuka bu'oonni Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 7 irratti lallaban isa Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 8 irratti inni yoomiyyuu taanaan waaqa bara baraati kan jedhame Iyyasuus Kiristoos lallabna isinis jireenya keessanitti Iyyasuus lallaba waan gaarii haasaa jireenya keessaniin uffannaa keessaniin waa baay'ee keessaniin Iyyasuus Kiristoos nama lallabu nu haa taasisu horaa bulaa deebanaa nuti eenyu lallabna አቤት ኢሳከም እነጋም እኛ የተሰቀለው ማንን እንሰብካለን ተሰብኩታላችሁ ንጃለቱ ኡጋ ዋቀዩ ስፋናታው